Uummanni keenya hariiroon uumamaa wajjiniin qabamu aadaadhaan beekamaadha. Inisheetiiviin ashaaraa magariisaa waggaa 7 dura kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaan wixineffamee hojiitti gale kun uummanni gara aadaa isaa duudhaa isaa ganamaatti akka deebi'u uumamaa wajjiniin akka jiraatu bosona deebisee akka dandamachiisu gochuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabaachaa jiru. Akkuma beekamu sagantaan ashaaraa magariisaa kun erga jalqabame asitti milkaa'inoota gurguddaadhaan gara fuulduraatti sagantaawwan tarkaanfataa jiran keessaa isa ijoo fi isa guddaadha. Kanarraa ka'uudhaan hariiroon uummataa fi mootummaa gidduu jirullee hammam cimaa akka ta'e kan agarsiisedha jechuudha. Fudhatamummaa yookaan leejitimeesiin mootummaa keenyaa hammam akka ta'e waan mootummaan wixineessee faayidaa uummataatiif faayidaa biyyaatiif diriirsu hunda keessatti uummanni keenya daangaadhaa amma daangaatti ka'ee xiiqii olaanaadhaan hirmaachuu kan itti eegale ta'uusaa namatti argisiisa. Kun immoo fuula gaarii biyyi keenya qabdu addunyaa fuulduratti fakkeenyummaa gaariidhaan akka ishee mul'atu taasisee jira jechuudha. Yeroo jalqabbii sagantaa ashaaraa magariisaa kana dura uwwisni bosona naannoo keenya sadarkaa gadaanaarra ture, naannoo 17 hin caalu ture. Sagantaan kun erga jalqabame asitti garuu aadeffannaan biqiltuu dhaabuu, biqiltuu kunuunsuu guddachaaf dabalaa waan dhufeef uwwisni bosonaa keenyas yeroo ammaa kanatti gara 29 gahee jira jechuudha. Kana jechuun heektaara miiliyoonotaan lafti Oromiyaa, lafti Itoophiyaa bosona uffachaa akka jiru agarsiisa. Kanarraa ka'uudhaan haalli qilleensaa, jijjiiramni qilleensaa, diinagdeen sababa hongeetiin irra deddeebiidhaan hanqina roobaa uumamuun oomishaaf oomishtummaa irratti rakkoon qaqqabaa ture. Amma ta'e bayyanachaa dandamachaa akka dhufu taasisee jira. Kun immoo fuula gaarii biyyi keenya qabdu addunyaa fuulduratti beekamtii akka argattu kan taasise. Sochii ashaaraa magariisaatiin biyyi keenya hoogganaan keenya kabajamoo muummichi ministeeraa looreetiin nagaa addunyaa beekamtii akka argatan kan taasise waan ta'eef sagantaa milkaa'aadha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Sochii ashaaraa magariisaa asitti aadaa ta'aa dhufee jira. Namni gaarreewwan kanaan dura qullaa ta'anii hafan deebisee uwwisuu jalqabee jira. Qe'ee keessattis biqiltuu dhaabuun amaleeffatameera. Magaalotuma gurguddaa qabnu yoo laalle armaan dura magaalonni amala gammoojjummaa qaban biqiltuun keessatti kan hin beekamin ture. Amma magariisummaa uffachaa jiru jechuudha. Magariisummaa uffachaa jiru uummanni keenya kan amaleeffatee biqiltuu kunuunsuu qofa otoo hin taane irraa fayyadamuu jalqabee jira. Kanaaf uummanni keenya har'a sadarkaa kanatti bahee akka naannoo Oromiyaatti biqiltuu miiliyoonota dhibbaan lakkaa'aman dhaabuuf kaka'uunsaa waan gaarii fi waan nama gammachiisudha. Kun garuu galma miti mataa isaatiin jechuudha. Kun qofti gahaan ta'u sababni isaa biqiltuun akkuma daa'immaniiti kunuunsa barbaada, duukaa bu'uu barbaada, hordofuu barbaada. Tuttuqaa irraa bilisa gochuu barbaada. Horiin akka hin balleessine taasisuu barbaada. Kanaaf bakka biqiltuun itti dhaabame kana sirnaan daangessanii birraa yeroo roobni dhaabbatu bishaan obaasuu jala soquu barbaada jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akkuma biqiltuu kana bahee waamicha hooggansa isaa fudhatee gammachuu olaanaadhaan kaka'umsa gaariidhaan haala kanaan dammaqiinsa olaanaadhaan sagantaa ashaaraa magariisaatti hirmaataa jiru kana yeroo bonaa immoo kunuunsuu isaa irratti xiyyeeffannoo olaanaadhaan hojjechuu qaba.